السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرجاع جوابه تكون قبا يوكي هو information يوان بير جرو في حال بيجي كذي كسجرو وان نما كمرة هو كتام تنيني هذا هم عليه ونولي همنو هدو تجرا أسرتي مري والبرباج نمني بيجي كذي جرو هرّا أبان تكو موهته كوني عشان نفع أكاسي جتشو بيرام متدبين dubbi ummati bal'aa miidhamuuti dubbi ummanni bal'aa waan meeqa irra gahuuti biyya alaati iyyuu waan biraati iyyatu walloon nama samaddii dhaabbatu kan qabne walloon jumlaan gaafa ajjeefamu nama saa dubbatu kan qabne amma garreer kanaafuu wanni tokko ofumaa beekuu qabna ofumaa akkuma wallootti guddeessa warri peejii kana jalatti dhaggeeffattanis warra wallootti jedheetiin yaada ofumaa waan beekuu qabnutu jira gabaabamatti osoo kan mirgi dhala namaa kan biyya namaa waa'ee mirgi dhala namaatiin wal qabatee kan namni dubbatu jiraate gaafa sanbateetti namni shee waliin qarbame gaafa lola duraa gaafa dheengaddaa gaafa namni mana guurrame mootummaatu nu qabe jedhee kaambii waraanaa geessame gaafa baqatan achumatti rashananii deemanii namni hammam ilmaan haadha takkaa namni lama sadii qarbame gaafas nu dubbatan turan akka seenaa tahee gaafas dubbatama ture kan biraa kijibii tottoshamee TV irratti heessamee abbaa kiyya ajjeesanii achiin booda dhufanii bari irratti anas na dha'anii ajjeesan anas na ajjeesanii achiin booda deemanii jedhe yeroo isaa ajjeesanii deeman guutuu quba qaba jechuudha kana jechuun yeroo sanuun du'ane ture jechuudha laa yeroo san hin du'ane miti duun ta'in tasuman du'ane du'e raate studio TV dhufee kana hima akkatti du'e kijiba hammanaa jechuudha itti himamee waan ta'eefuu xiqqoo daangaa darbarsuu wooma jiru faannoon tokko kan jedhee himate akkataatti beeksisa bilu tokkommoo wal ujjeese takka jedhiin alakkaa yabalus akkana jedhe takka jedhiin alakkaa du'uuf hin deema kijibuu ture achiin booda du'e kijibi sun dhugaatti jijjiirameefi yookiifuu nama biraatu sagalee isaa fakkeessee nama du'een jedhee jennamee amma ergaan tiyyesanii miti dawweetti maaltu tahame isa jedhe ilaa ammaa kana dawweetti maaltu tahamu jira akka nuti sagalee takka hin qabne akka addunyaan nu quban qabne akka oromoon nuti miliyoona 60 70 dhibbaa jedhe quba qabna jennee haasofnu suni tokkollee akka quban qabne namni tokko akka quban qabne walloon yoo fakkeenyaaf numa finna jedhanii akkuma chaayinaan uummata igorgoote san nama nusi miliyoona takka yoo guddate kan taanu lagatti guuranii fixuu ni danda'ama bilbila guyyaa 3 fi dhaamsan hamma fixanitti sanbooda namni dhaabbatee dubbatu hin jiru gaafa darbes namni afaan banu hin jiru gaafa darbes dhumeetuma gaafa darbes namni dubbatu hin jiru wallorratti kanatu ta'ame kanatu ta'amaa jira eega kaleessa ganamaatii dawwee eega kaleessa ganamaatii konkolaataan meeqa karaa kamiseetiin gadi sheene konkolaataan meeqa loltoota affariitii fi makkalaakayaa guurratee kumaatamaan dhufanii dawwee itti sheenan ganda bira gaan hunda ilma dhiiraa fuula duratti argan hunda numa ajjeesanii namni biraa as garagalee janaazaa kaafatuu danda'u jaarsoleen miila jala kufte janaazaan jala nama du'e kaafatuu dhabuun nuhi biratti du'a sadaffaa afraffaadha nama du'e kaafanna namoota du'e san gaafatuu namni dhuftan isaanii waliin jirtanii beeknaa sin ajjeefnaa jedhanii irraa arihan dhaggeeffadha waan walitti himnu keessa wanni walloon tahuu jiru anaas ni himu amma gandoota keessumaa keessaa dawwee irratti gandoota uranee salaamaa jedhaman gandoota baadiyyaa gooxota baadiyyaadha magaalaa booraa jalatti bulan booraa irraa qabee yookiin naannoo affariir irraa daangaa affariir haroo irraa qabee waraanaan guutameera waraanni guute suni ammaan dura waraana kan biyyoonni dhufee garee tokko loluudhaaf dhufee bakka ta'e qubatee deemee garee san lola amma akkasin miti jalqabuma madfii fi taankiin dha'uu jalqaban bakka kana adda bilisummaa oromoo ni jira jedhamee yaadama adda bilisummaa oromoodha kana adda bilisummaa oromoo loluudhaaf ganda oromoo takkaan sheenanii dhiira hunda ajjeesanii kaambii godhatanii irra ta'anii namni takka akkachi sheenne dhorkuutu adda bilisummaa oromoo loluudha abbaan kana goosisaa jiru nuhuma keessa jira naqarsi nuhuma keessa jira waliin sobnu warra kaleessa warri kalee aangoorraa buufamillee duutahee aangoo isaatiif jenna warra aangoollee qaban jedhamee yaadamne xiqqinuma adda addaa qawwe mafaa kennanii fi wahuma adda addaa maqaa ummata keessatti ati abalu jedhamtaa bar jedhanii maqaa ol qabanii siniif galee
waan akkasii warra godhantu har'a hulaa deemee ilmaan Oromoo fichisiisaa jira. Gandoota hamma amma nagahetti gandoota ciisa girjoon tullama gaangahaa sanqallee salaamaa fi harooretti kataaro dabagalo akkanuma uraneen tullama sadachaa fi uranee jedhama hijiraa gandoota kana asirra hanga rasaa fi dhakaakee jedhanii kuni gabaabamatti gandooteen kuni hundi waraanaan guutameera. Sinif galee waraanaan guutameera kalee sarraa qabamee eega mootummaan ilma dhiiraa guutuu cafaquu jalqabee gandooteen kuni gandoota walloo keessatti yookiin akka dawweettis tahe akka wallootti bakkoolee ummati isaadhaa hidhannoo qaba jedhamee yaaddatudha. Hidhannoo kilaashiitti beekamaadha. Akka gabareen tokko mana ilmaanii waliin qaba jechuudha. Caba walloodhaa gochuuf akka godhan wanni kuni beekamaadha. Bakka kanatti wanni godhamaa jiru fakkeenyaaf amata 5 har'aa yookiin 10 har'aati amata 5 har'aasiya. Yeroo takkatti masaraa galmeeffadha jedhamna nama 500tu galmeesse. Gandoota maqaa dheetana walakkaadha. Kan yeroo darbee sanii ol ta'a. Kan abboota irraa dhaale kan duruma waraqaa qabuu fi kan barreessuun barbaanne hedduu jira. Kana jechuun uummanni guutumaa guutuutti hidhataadha jechuudha. Uummatatu hidhataadha. Uummata hidhate sanirraa qawwee fuudhuudhaan inni amma haasa'aa jiru kuni abaawoon ammaan dura sanuma ture bakkuma hunda bosona asiin sheenee asiin bahee dhaqxee akkaataatti jeeftuun atis danda'e inni si jeesse suni garee biraa loluudha. Sinitti galee garuu amma kan godhamaa jiru gandooleen maqaa dha'e kuni gandinani maqaa dha'e kuni gandoota hidhannoo qaban jedhamee itti yaadamee hidhannoo hiikkachiisuuf dhiira isaanii fixu akkuma Fir'aawna nu godhe jechuudha. Akkuma Fir'aawna uummata musliimaa Muusaadhaa godhe Bani Israa'el godhe achi keessaa nabiyyiin natti baha jedhee akkasumatu godhamuura malee garee tokko barbaaduu miti. Ganda abaluu fa'aati. Ilaa dhaggeeffadha. Warra nu keessa jiru warra nu keessaa maqaa argatee gadi bahe maqaa waan sen ajaa'ibu gaafa kaanis maqama yoo jinnii nu dhufee biyya kana busha tahe maqama godhatuutti haajaan. Gaafa abaawoonis ol bahee abbaan dura dhaqee akkuma jaalmarroon jedhee abbaan dura dhaqee afaan si kaahee nuti bar biyya keenya akkana jirra jedhu isaanuma. Gaafa kaanis gaafa waraanni Itoophiyaadhaa deebi'ee jedhamuun beekame bilchiginnoota kalee biiroo arihamanii miti isaan suni bilchiginnaa jedhaman. Warruma uummata fakkaatee uummati kabaja qabuuf maqaan isaa abaluu ilma abaluu jedhamee uummata duratti beekamutu har'a garagalee uummatuma ofii fixuu jira. Uummatuma ofii quba qabna. Namoonni karaa Oronee Salaamaatiin kaleessa sanqallee irratti karaa Haroorettiidhaa karaa Kataaroo dhufanii kuni ganda abaluu fa'aati. Kuni ganda shaneeti. Kuni shaneen asii hidiyeeme. Ilmi abaluu asii diyeeme jedhanii abbaan gandatti ilma dhiiraa ficcisiisan namoonni dhibbaan lakkaa'aman amma harkaan qabamanii gabareen midhaan tumatuu fi midhaan muratuutti jiru guurramee jiru rashanameeraa jira hin beeknu amma dhugaan lafa jiru kana. Wanni walloon keessa jiru kana. Kana garuu anumatu sinumatti peejiitti asitti haasa'ee asuma warrunti walloo haasa'ee dhiisa malee addunyaanis qubanuun qabu bakka biraatti barataa abaluu jedhama. Dhaggeeffadha miidiyaalee gurguddoo halkan guyyaa waa'ee addunyaa dubbattu keessaa kan Oromoodha. Barataa abaluu jedhama. Bara hammanaa dhalate, bara hammanaa guddate, haadhi isaa magaala, abbaan isaa reedi isaa maaliidha. Akkasitti akka takkaan dubbatameef nama tokkotu hidhaa keessaa baafame yookiin ajjeefame yookiin akka malletti du'e ajjeefame ahamishee ajjeefame. Dhaggeeffadhe ilmi namaa rakkasa jechuun jiru. Jumlaan gaafa duunuu wallorra nami ajjeefame jedhamuun hin danda'amu nami haasa'u hin jiru. Nami ajjeefame nami lamaa sadii ajjeefame wanni haasa'amuu danda'amu hin jiru jechuudha. Unkaan kan garuu profaayiliin nama sanii godhatame nama tokkotu du'e jechuudha. Nama tokkotu qaamni mootummaa ajjeese. Nama tokko kanaa fi addunyaan guutuun haasofti. Siniif galee nuyi biratti jumlaan gaafa duunu nami dubbatu hin jiru garuu. Waan hin hubadhe gurguddoo keessa walloon Oromoonni walloodhaa carraa mataa isaanii faayidamanii carraa mataa isaanii fursaa fuula dura dhufu keessatti carraa fuula dura dhufu kamuu keessatti of tahuun alatti wanni biraa wanni si baasu akka hin jirre waan hin argin qaba. Ofii mala ofii ammaaf du'a oolchuudhaaf mala mataa kan keetii har'a wanni addaan nu baasu jiru waan hedduutu jira. Waan addaan nu baasu jiru. Yoo xiqqaate osoo akka naannoo tokko osoo akka mee gantootuma bilchiginnaa kanallee haa jennuuti. Siniif galee osoo akka tokkotti kan jiraannu ta'e har'a alal aqalli uummanni kiyya akkana ta'e jedha wanbarii isaatii jecha. Har'a immoo kan si bushu warra Bahar Daarii
kan ati himattu immoo warra Oromiyaati jari lachuu si quban qabu inni ati fira kiyya jechu si quban qabu inni ati diina kiyya jechu dhokatee sijjeessaa jira addunyaarraa dhokatee sijjeessaa jira milishoota affariidhaa kaleessa abbaa baluufaa baluuta ajjeessa abbaa baluufaa harka bahanna jettee wal guurtee dhuftetu taankii makkalaakaarra rarra'ee dhufee har'a uranee salaamaa irratti caffaraa jira kana jechuun warri uranee salaamaa affariin maal akka isaanii qabdu ni beekan takka takkaan beekan warra halkan warra kaleessa gaashin nama jeeftee bante halkan dukkanaa deemee ibidda kanatti wursee ibidda boba'aa jedhan agartanii ibidda cilee akkana wursee gala fi nadhoo fi dubartii addaan baasee ofirraa shajjeessu ture warra akkasiitu jiraachi ni beekti har'a harka bahannaan har'a gahe inni mootummaadha jedhee harka kennataa yookiin mootummaa taankii lolu jedheeti kilaashin lolu jedheeti harka kennataa kan sijjeessu immoo kan harka bahatamtu immoo nama bara 20 har'aa dura du'e nama maalii du'e waan akkasiiti jechuudha gabaabamatti wanni walloon keessa jiru kana magaalaatti maaltu tahamaa jira zarafamuun itti fufee jira zarafni faannoodhaa kamisee fi qalloo bichaarratti hin dhaabbanne yookiin gandoota Oromoo irratti hin dhaabbanne dasa illee qaqqabeera kombolshi iyyuu jira warra juuntaatti isin ollaa keessan juuntaa ture miishii asin dhabamu jedhanii dhufanii warqina dhoo manaa hatan jira namoonni jumlaan ajjeefama Muhammad Said yookiin muftii jedhamuun kan beekame namtichi Seedaliin yookiin namtichi faarmaasii dalagu namoota gara nama 5 waliin moo nama 4 isaa waliin 4 bakka tokkotti kan ajjeefaman baatee deemee osoo deebi'uu makiinarraa buufamanii makiinaan isaan ittiin deemuu turan illee ambulaansiidha nama yaaluu turan natti fakkaata yookiin namtichi wajjin jiru inni kun waan nama yaalaa ta'eefuu yookiin nama faarmaasii gurguru ta'eefuu osoo deebi'anii gaafa lolli harbuu irratti karaa garri karaa orgobbaawaataa ol dhufte faannoon makiina marraa buusee achumatti gajaraan waan meeqan qixqit godhee ajjeesee wambarii wanni jalatti dildilii jalatti haramanii namni dhaqee janaazaa kaafatu dhabamee bultii 5-6 booda maanguddummaan meeqa ergamnaan maanguddummaa sanillee yoo qalamuu feetan malee makiinaatti dhuftaniin deebi'aa jedhanii ni arihanii warri harbuu sanii nurraa kaasaa janaazaa qarbaa malee nuti ajaa'ee jennaan janaazaan isaanii kaafamee shee waliin kaleessa qarbamee jira kana nami haasa'uun jiru kana addunyaan takkallee nu quban qabu iyyines footoo isaaniis guruppii fi feesbuuk irrattis facaafne namni gatiin baasu wanni walloodha gati warra miidiyaatiifis gatiin baasu warra yuutuubiitiifis gatiin baasu kana ofirra beeka kana beeka kanaafuu wanni ati dandeessu tokkoof tokko jechuudha kaayibbuun gaafa luka ol garagaleessi caniinu akka du'u beekeera dhiita tokkoon haa ta'u malee dhukkuba halkasa hirriba si dhowwu sirra dhiiseeti kan du'u du'a xiqqoo du'a mixiidhaa du'uun qabnu kasaan du'a kaayibbuu san du'uu qabna agga akkas ta'e wanni beekuu qabnu ammallee wanni beekuu qabnu namoota har'a gandi kun kana balu fa'aatilaa kiyyaa sadeen gadda maalloo keessaa kaan du'e kaan warra amma shanee keessa jiru gandi tun baduu qabdi gandi tun baduu qabdi ilmaan abbeeraa isaatii fi ilmaan eeshuma isaati kan achi jiru boru yoonni lola yoonni as dhufe in qeebala waan inni jedhee nu hin gananiiran fixaashi jedhee warri wajjin deemuu jiru har'a warra afaan keenya haasa'u warra yoo duubaru waan ni tokkorra gahe warra Oromoo fixuu dhufte tuni maalii jettee jedhu jechuudha sidif gale Oromoo wala jeeftu Oromoo hayyuunti warri har'a nama jeesu jiru kunis bursu aangoo itti kennama borus ummatuma dura dhaabba isaanin maani fedhan awwala abbaan dhufee saffi duraarra dhaabbatee mikroofooniin iyyuu isaanii warra har'a nama jeesaa jiru qabatamaan nama har'a Oromoon akka saadhaa qawween irraa hiikamtee rashanamtu inni kun eeshuma tahaaf inni kun abbeeraa tahaaf ilaa ilma isaatiin dheengaddaa baluu wata waraana jeesu ture jedhee abbaan dura deemee agarsiisu jiru nama afaan Oromoo haasa'uudha waan sin ajaa'ibu nama aangoo biiroo irraa illee ari'amee miti namuma akkanumatti ati goota keenya ati maaliidha jedhanii ni gooba nama goota godhanii giddumaan goota godhanii ummata dura dhaabanii gaafa inni waa balleessu sodaadhaaf namni waan isaa dubbatu hin jiru boru najjeefti jedha gaafa guyyaan darbe guyyaan kun bara ji'a tokkoo fuute heti kaleessa darbee ture gaafa san oduu sakkanaa gadi baasanii qat godhanii mataadhaanii abalu nama goota keenya ajjeeftanii Oromoon Oromoo ajjeeftu Oromoon maalii jettu Oromoo yoo nama hidhan waan maltiidha waan adda bilisummaa Oromoo kaleessa dalage keessa namoota isaan ajjeesee dhaggeeffadhaa inni fedhe haa jibbu waan kanaan jedha namoota isaan ajjeesee gatii dhiiga isaanii qawwee shallamamee faadha tumanii gadhiisan qawwee irraa fuudhanii bas tumanii qawwee irraa fuudhanii gadhiisan bilchiginnaan na ajajee ani dhiiga keessanii na ajjeesinaa jedhaan tumanii kana booda qotadhu nyaadhu jedhaniiniiti qawwee irraa fuudhanii gadhiisan wal gurmeessanii shaneen qawwee nurraa guurratu jirti jedhanii maqaa balleessan akka waan shaneen qawween fudhatuuf qabdeessa
shaneen nama aanaa tokko irratti qawwee 400 hanga 500 namatti hiite dheengadduun kan bakka feete hafuutu siniif galee akiidisuma biiroo jaraatiif fuute itti hiite uma fedhaa ta'u walakin aba qawween qabdu jechuuf hin deema inni qawween irraa hiikame jedhu osoo akkuma har'a warri bilchiginnaa godhu kana isa godhanii raatanii qawweedhaaf hin boo'u ture har'a irra guddeessi namni qabame har'a qabame yeroo deemu qawwee irraa fuudhan ta'a jechuun gaafatamuu nafeera ni deebi'amoo ni ajjeefama ni rashanamoo ni ajjeefama jedhamu jira jechuudha nama TV irratti bahee dhageeffadha buquutti haada akkana qabanii oofan jedha Maamma Said maal balleesse TV irra bahee dhufi keessan toleera qalamuu turre cinqamuu turre TV Tigraay irra jedha dogongora san jechuun isaa beekneera himneerraaf ammoo gaafa lolli kaarra qorii jiru himneef Maamma Saidiif waan haasofte kana lolli duuba deebinaan bilchiginnaa si ajjeefti jedhe Maamma Said asi buuteen jiru amma mana isaati manuma isaa taa'eetuma mana nyaataa qaba manuma nyaataa isaa taa'ee eegee jira achuma taa'ee fooqumsa jala taa'ee eegeetuma buquu akkanatti haadaan qabanii harkisanii makiinaa kursiisanii jedha dhageeffadha asi jiraan isaan beekamu du'a nadhoo gamta dhootu dhiiraatii duuchi deemte akkuma warra kaanii doote akkuma warra baadiyyaa sana inni kun har'an dubbatamu abbaan Maamma Said akkana godhee abalu kana godhee baadiyyaa keessa deemee abalu laayeshuma taatiif ishiin bosona jirtu ishiin tun soddaa taatiif osoo ganda kana dhufee bakki inni irraa nyaatu asuma osoo akkana jedhe jettee har'a rashansiisuu jirtu tuni maqaan ishiin dhaabu boru dawwamatti haftee yoo ishiin waa tokko taate maal jedhan Oromoo jeeftu Oromoo akkas gootu Oromoo maalii jettu akkas kan jedhamu jechuudha. Oromoon gaafa aangootti ol bahe yookiin gaafa mirga ofirraa loluu argate ciisee kadhatuu qaba isaan. Siniif gale warra kaleessa ati kana nu godhuu turte jedhanii eeshuma isaatii fi fira saalfatanii nama kaleessa anat ajjeese gaafa lola sanii abalu anat ajjeese jedhee abaawoo ajjeese jedhee qawwee luka lammii fudhate. Shallamame qawwee qaburratti. Tumanii qawwee masaan irraa fuudhanii kana booda qotaddu nyaaddu jaaniiniiti mootummaa jabaaf godhanii nama dhiifama namaa godhu gadhiisan har'an qabaane gadhiisa abbaan jedhu jiru warra sanii abbaan nama rashansiisuu jiru waasi ajaa'ibu namoota san maaliif ajjeefamuu dhabanii sanuu jennu kana maaliif yoo xiqqaate adaba hin dhumnetti godhamuu dhabisa jennu kana laa Oromoon qawwee namarraa hiikuu jirti warra jiilli baxxeetti mata dureedhaan nuti janaazaa keenya irraa dabarti malee juuntaan asiin hin dabartu shani matana fitna maalli matana fitna jedhee gandumatti nama rashanuu jammare qawween irraa fuudhamee yookiin moonni jedheenaan Oromoo irra maalloo jettu jedhanii dachi balleessuu jammara nama shoortii miimoorii Abiyyi Ahmad nuun jedhe san dhugama takkasi waan kaleessa darbe har'a irraafan jagnoonni har'a dhuman kuni jagnoonni kaleessa dhuman kan dheengadda dhuman kan gaafa lolli kuni deemu dheengadda janaazaa nama tokko gashuu jecha nami meeqa dhume kan gariin amma asii buuteen isaan beekamne isaan kun zibaalaarraa yookiin qoshaashaarraa kalqamanii nama miti isaan kun nama miti mee isa ani waraana jedhee loluu jirutti dhiisaadha inni mana ofiitti abalu soddaa sii taha abalu ganaa midhaan sihirraa nyaataaf har'a mana tokko qawween sadii abbaa fi ilmi walirra ajjeefamuu jiran inni kun ilma namaati miti kana walloon hanga dhumaa in darba guyyaan kun ammas in darba kara biraatiinis inuma dhufanne dubbiin hedduudha Abiyyi Ahmad mootummaan utaa jettanii hin eegina instituutiin gamtaa Awurooppaadhaa kan waa'ee seeraa maal jedhe Abiyyi Ahmad kijibni kaleessa kijibee addunyaa hunda goyyomsee noobelii fudhate ammallee itti fufuu jira jedhe ammallee afaaniin waa'ee marii biyyaalessaatiin godha jechaati ummata nagahaa irratti dirooniidhaan ajjechaa uumaa jira jedhe addunyaan quba qaba Abiyyi Ahmad maal akka ta'e kuni akka gamtaa Awurooppaa fi akka addunyaatti yuunivarsiitii waa'ee seeraati waan jabaadha Abiyyi Ahmad lan walam jedhe ammallee borullee nagaa fuudhuu hin danda'u mootummaa seeraan alaati mootummaa mata'uun isaa seeraan alaa yaani mirchaa kamii filannoo kam godheeti mootummaatti ol bahe Itoophiyaa kam keessatti fakkeenyaaf Oromiyaa keessa bakka muraasa filannoon kan itti godhame Tigraay guutuutti filannoo namni isa filate hin jiru Somaalee fi Affaar keessatti lola waggaan filannoo sanitti lola uumeetuma lola saniif dhaabbatee redhachumaan dhiise warri Finfinnee keessatti haa jedhee isa fedhe kara Booranaa Gujiimoo Booranaa kanatti filannoo dungeen guyyaa sadiitti kaardiin irraa guurrame uummatarraa kalaas
موهتيرا بدأني موهتيرا تيسا سنو مسني في لاج الأمين سنف قال wanni kanaatiin jechuun Abiy Ahmed kan mootummaatti ol bahe mootummaadha kan ofiin jedhu kanaafuu mootummaa seeraan ala namichi wanni kana waan kana jedhe eenyu akka ta'e hubadhaala namicha yuunivarsiitii addunyaadhaa yookiin kan Awurooppaatii fi kan pirezidaantii dhaaba kana Abiy Ahmed mootummaa seeraan alaatii afaaniin waa'ee nageenyaa nutti haasa'aatii ummata nagaa irratti dirooniidhaan bobbahaa jira. warri kan duubatti deebi'uu yaallaan moohadda jedhee labsee ammallee dhumaatii biraatiif uumaa jira. Kanaafuu har'as borus mootummaa ta'uu hin dandeenyedha jedhee jala mureetti himeera. Kuni waan gaarii tokko. Kuni waan mishaa tokko jechuudha. Abiy Ahmed akkanatti qullaa surrii irraa baasanii isa qullaa addunyaatti agarsiisaa jiran. Siniif galee ummanni Oromoodha ammas rakkoon keenya Oromoo Walloo rakkoon keenya kan takka lama jennee hin dhumne ammas sanuma. Lolli ammas dhufaatuma jira bara amma har'a kana cifraa qabataniitu jiru. Fagoon deeme bar jedhe dasee irraa taakuu lama jiran. Ummanni gurguddaan akka magaalaa dasee maalii dasee fi kombolchaa Laallibalaa beela'ee jedhamnee ni yennaan kan duuba deebi'an. Beela ummata saniitu duuba isaan deebise. Magaalota gurguddaa gadhiifnee beelaaf yoo ta'e haa gadhiisu. Laallibalaa yeroo inni gadhiise yeroo masaan bakka xiyyaaraadhaa tottoshatee namtichi dirooniin dha'uu jalqabe. Waan haqiiqa waan siniif hin himamin waan ummataaf hin himamin keessa. Gaafa inni Laallibalaa bakka xiyyaaraa Laallibalaa faayidamee maqaa nagaa wanta geessuutiin ture dura xiyyaaraan dha'uu jalqabame deebi'anii Laallibalaa irraa furan. Waraanni hangas gahu Abiy Ahmed akkasitti dhaadu guyyaanuma 5 keessatti bakka barbaadan deebi'anii irraa fuudhuu jechuun yoo barbaadan borus ganaa dhufanii jechuudha. Walaakin Tigree irraa wanni hubanne yaaddoon ummataa warri har'a daseetti zarafamuu jiru qalamuu jiru maal jechuu jiru kaleessa biyya keessan ofii of bushaa jedhanii ummata dhugama garii zarafamee waan meeqa ofii wal zarafe ummati guddeessi dhugaa walitti himna. Dhaabbilee mootummaadhaa zarafteetti jechuu bakka hedduudhaa dhageenya. Nu irratti kamiseetti hin hatamne. Laakiin dhaabbilee mootummaadhaa akka makiinaa mootummaa akka waa'ee mootummaa meeshaalee hospitaalaa fudhataniiranii. Sun immoo maal keessa wal qabateeti nu hin hojjeesaa jira nu hin sittiin akka mandaadhaa sun mootummaatu wal lolaa jira. Mootummaanis duuba Maqalee dhaqee gaafa Maqalee dhaqee bilbila kan warra irdaataatillee buqqisee deeme. Nafsa isheetu zarafa jedhamee kan lakkaa'amu taanaan Maqalee gaafa deemu kan dhaabbata mootummaa addunyaadhaa bilbila raadaarii isaanii sasanti wal haasa'an qophaa buqqifatee deeme. Dirqitti buqqisee deeme. Hanna yoo kan jedhamtu inni sattuudha. Laakiin akka ummataatti guddeessa ummati ofii walate dhugaa jirtu walitti himna. Daseen kombolchi faannoo walate. Shawaroobitti irra maal akka ta'e Oromoo Walloo ni beektan jedhee yaada. Warra gizee hilli walirraa qabu walitti horiyee orgobbaanis ta'e Oromoo ofii wal hatan guddeessa. Isaan nagaa eeguutu hin jiran poolisii lafarratti siin qajeelchan ofii wal bushaa siin jaanis deemanii ati waan qabdutti baatta. Siniif galee walaakin wanni nuyi irratti hubanne badiin guddaan ummanni kun akkam tahaa isa jedhu yaadatti hin qaban ummata isaaniitiin miti. Asirratti of ta'uu dirqama. Kaleessa cafaqanii lolanii akka barbaadanii daddaakanii deemanii gaafa ati biltsiginnaan nu bira dabarte jettee jiruu biraa jalqabdu sidhiisanii biraa deemanii jechuudha. Wanni Walloo irratti tahamee har'a namoonni akkanatti rashanamaa jiran sababni guddaan tokko isa kana. Siif galee? Maqaan keenya si sabboonaa jimmaati. Wal barree rakkoo qabu hamaan hin dubbisina. Okay. Kanaafuu rakkoo gurguddoo akkanaatu nu mudate ammas cifraa gahanii jiran. Kaleessa deemgadda gaashanaa Abiyyi wanneen baacaa dabalee gaashanaa jechuun maal akka ta'een uummata Itoophiyaatti ibsa jedhee kaartaa dalagee akka barsiisaatti dhaabbatee sa'aatii tokko TV irratti barsiisee jechuudha. Gaashanaa jechuun
gara fedhan deemuudhaaf bakka hayliin isaan barbaachisu ture Gondor deemuudhaaf Gojjaam deemuudhaaf Gabra Taaboor deemuudhaaf eessa deemuudhaaf bakka too ajaa'ibaa ture jedhee ummata Itoophiyaatiif addunyaatti hundatti himee guyyaa shan booda deebi'anii irraa fudhatan. Gaashanaa sana yoo fudhatan har'a maqama gaashanaadhaan dha'an jechuu gaashanaa jechuun Itoophiyaa mammii yoo jedhan har'a isaan biraa sobammi kaleessa sabbar zeenaa jedhu turan maal zoobil bakka jedhamu to'anne jedhan kaleessa gaashanaa kennanii laallibalaa kennaniira mee gudimaa fi Google Earth ka jedhamu san keessa sheenaati zoobil jedhaa barreessaa bakka inni sin qabee dhaqu laalla mana 16 moo kana ganda mana 16 ganda wayii bareeddu bosona keessa jirtu wayii Google Earth warri qabdam zoobil jedhaati barreessaa ofuu qabee siniin dhaqa bakki sun bakka akkamii bakki inni to'adha jedhu sun yaani sabbar zeenaa dalagumaa fi zoobil waan jedhamu kana magaalaa guddaa wayii kantiibaa sadii qabu nutti fakkaata ture jechuudha hin beeknu irra biyya nu hin beekne Itoophiyaanota warra biraati zoobil jechuun dhugumaan barreessaa seef galee ZO BIL jedha barreessaati qaxxitaa sin qabeedha ka Google Earth dha gurree guddeessa waan akkasii kasin qabeedha ganda wahii ganda mataa yani biyya keenya warri beektan riqee jechuun danda'ama ganda warra jimaa wayii ka warra hariira uuma akkasiiti jechuudha laallibalaa fi gaashanaa as rakkabee sabbar zeenaa zoobil muuhadhee dubbiin kijiba akka ta'e ni beekama jechuudha sinim galee kanarratti waan haasawame gurguddoo keessa Reuters kaleessa waan jedhe warri laallibalaadhaa nuti numan dhugeessine hin dhugeessine turre akkan hiikaa sinii fiikuu yaaleen jira remove godhen jira dhiisaa warra asii koomentii jalatti waa dubbatu dhiisaa bakka barbaade haa ta'uti isan miti yaadan ani dubbadhu qabadda yaadan dubbadhu kun ummati kiyya akkanaa dhagahu warra guddeessa dhalanni walloodhaa waan kana dhagahe akkanaa qabatu boruuf waan tolu jedhe inni har'a du'e deebisuu hin dandeenyu kan ganaa du'u jira silaa kaleessa shanee ajjeefne qallee ajjeefne finnee gaafa ilma ishee adamee faa eenyu faa ajjeesan tana takkaan ajjeesuu malee kana booda eegana waan jirru gaafa Mahammad Ahmad Barbarii ajjeesan akkanuma nuun jechuu turan shanee maal jettee inuma finna shiidhaa jechuu turan shanee gata akka ajjeesan 50 shiidhaa jaaran inni waa'ee nama falmatu inni falmatu sun falmatuudha akka itti falmatu isa beeka siniif galee ani ofii akka kiyyaa akka nama wallaalaa tokkotti isaan qeequu na barbaachiseera dhugamatti qeequu kaleessa lola kaleessa irraa qabadde maaliif hin qeeqee lafuma qabatanii waraana hammana yaani waan naagalurraa dhumni oolu ni dhumnaa natti fakkaata waraanni Abiy Ahmad yookiin akkuma warra Tigraay dhokatanii asii fi asiin darbanii dha'uu marsanii dha'uu dhumus tahuu qaba malee akkan argetti akkan dhagahetti akkuma nama waraana birgeedii hammamuuf jala qabu lafuma qabatanii eeganii jiran lafuma qabatanii eeganii itti siquu sodaatee halaala madfiin dha'uu jalqabee jira haroo gara duubaa bal'aa dulloo fi haroo dhoofarraahi sanqalleetti dha'uu jalqabee jira meeshaa gurguddaadhaan kana jechuun itti siquu sodaatee jechuudha isaanillee achumaa lola jalqabanii hanga walitti bu'ee baay'inni hanganam miti kan olii dhufe kan gadi dhufe hanganam miti achiin booda bataattanaman sinif gale inni bataataname inni wareegamaa nama tokko nama sadi moo kana maqaan nage kunis dhibbatti wanni miti maqaa namaa dha'uun barbaadu naman kaleessa ajjeefamee laatinna jedhu nama tokko akka jiru dhagaheen jira amma alhamdulillah maqaa isaan dhoofne garuu jira jechuun bakka nan du'aatti yaadisanii gara biraatti bilbila nama dubbisee beeka jechuun malee achuma jira warra kaleessaa keessaa hoffoleera hafeera hin beeku nama carraan kaleessa hidhaa baase faa du'ii qaqqabeedha waan hedduu waan uumamaa jiru keessa jechuudha kanaaf warri adda bilisummaa Oromootis sila lola akkasii gaggeessuu dhabanii akka yaada kiyyaatti waraanni waan murteesse hin beeku lolli kaleessa Waraana Salaamaa irratti godhan ijatti taankii jechuudha namni silaa taankii yeroo ofayin agarre nama qawwee baatamu malee humaan qabanii warri abaa'oo keessa adda bilisummaa Oromoo walloo keessa jiru taankii fi BM qabaatanii agarre walaakin lolli kaleessa lolanii suni akka maal jedheen ibsa
waraana hangas gahusan fuulatti tarii affarsee hinna yookiin aksan hangalle garuu wallolanii awwal qixuma wallolanii Tigree jira seenee jedha ummanni dhumarratti bakka san gadhiisaniirani bakka sanis tahee sambira ol darbanii gandoota uranee salaamaa hunda waraanni dhufee irra qubate waraanni dhufee ganda keessa qubate mana guutuu qofforee lafa guutuu lafni isaanii guutuun boombii fi qawweedha jedhamee itti himameera warri jala deemetti himuu jiru warruma biyya keenya afaan keenya haasa'u ammaan dura wajjin jiraanna jennee haasa'u turre wansin ajaa'ib karaa harxummaatiin boorkanna laga karaa adama limaa jedhanii hujuba wayiitii karaa harxummaa kan jiru ahmada santu wajjin jiraa jiran laga boorkannaa kana kan dhufu wanniin jetteeni achiin qabdee deemuu jettee karaa uranee salaamaatti warra dhufe affarii wajjin kan gadi dhufe kan olii karaa warraa gaditti bu'e milishootuma dawwee karaa horgobbaa harawaatii fi jiddu galeessa kana keessaa bahaniitu maklaakayaa fi affariitti qabee dhagayya umrii affarii wajjin lolaati jiraate ummati kun har'a garagalee kara makalee loluu turan saniin diina biraatti fuudhuun rakkoo gurguddoo Ahmad Saffaanii biltsiginnaadha aangoo irraa kalee ari'aman aangoo jecha abbaa fedhe ajjeesan isaanin miti warra aangoo takka hin qabne warra manuma isaa jiraatu malee waan takka yoo barbaadan dhiitichaan dhaanii boru hidhaatti darbatan maqama wahiitti kenninaan akkanuma uummata duratti utaalee badii meeqa uummata irratti dalagaa jiran wanni dawwee irratti tahame sasan gara biraa jiilla dhummuugaa irratti nama guuranii ajjeesuun guuranii dhabamsiisuun ajjeefame jechuun leeka beeksisamiin hin dhageenye qabanii deeman bakka kanaatti dhameen hin jiru yoo gaafatte atis qawwee mata faanis qabama asi bu'een hin jiru shawaaroo biggeessame faana maan jedhanii gari geessameeru hin beekamu wanni tahamaa jiru cirratti irratti caffaaru biti irratti ijoolleen harxummaa hedduun caffaarraa kan dhabamte asi buuteen hin jiru warri wayaa makalaakaa kaahate uummata qabee guuraa jiru amaarota maajateetii fi warra eessa gamzaati tilmaamaan jarri kun nama qabanii deeman hunda nama ajjeesanitti beekama kana waan nagube keessaa namni takka afaaniin illee namuma tokko namuma qabatamaan jiru jechuudha fakkeenyaaf akka ijoollee dheengadda bajaajii irraa shifeerima bajaajiitii wajjin bajaajattiis nama keessa jiru obboleeyyan ilman haadha tokko lamas ijoollee dawweedha tokko salawaa lama sibiqil Muhammad Sayyid ciratu wal baata ana dawaa caffaati yookiin muftii jedhamee kan beekamu mucaama seedalii kan biraa kanuma Umar Qorxe yookiin waan akkasii maqaa maddiidhaa qaba Umar Hasan moo Umar eenyu jedhama siniif gale namoota hedduu kaamonni ofii ani nama tokko naman gaafadheerraa abalu jedhama akkas jedhee beeke kan ummati walloodha ammoo miidiyaa waa ibsuun beeku inni du'e haachumaan dhoksan seenaadhaaf nama tokko liyyuu hayliin kuffisee ajjeesee gaafa lola duraasa billitii irraa kutee jedhan dhageeffadha waan abboota isaanii durii godhu ture waasan seenaadhaaf maqaa'ee jennee haasofne jennaan maqaasaa dhabne beetasabii qorannee bira geenyee waasan nu himaa jennaan waan akkanaa maqaa mucaa keenyaas hin dhayinaa dhugama immoo achumatti liyyuu haylii sanis kuffisaniiti suuraa kaasanii nuti ergan yeroo fi kutan harka bahatan sila nuti takka jiru harka bahanneerra amma mucaa keenyarraa akkani godhame jennee inni du'ee addunyaa kana gadhiisee maqaa nu balleessuun barbaanne kalas dhoksaa jedhan jechuudha isaan kaan garuu kijiba jaarramee barreeffamee itti kenname halkan haffazaa bulee subii gadi bahe ana ajjeesanii abbaa kiyya ajjeesanii yeroo ana barii irratti argan anis na ajjeesanii achiin booda deemanii jedhe yeroo ajjeesanii yeroo deeman quba qabaachuu laa yeroo ajjeesanii quba qaba bichaatu hin taane amma televiziyoon irra dhufee haasa'u kan jiru kun anuma jechuu jira kana jechuun jannata sheenee haasa'u jiraatu hin taane kijiba jaarramee itti kenname sila akkas jedhin jenneen abbaa kiyya ajjeesanii anallee yookiin nama deessanii yookiin basa waan akkanaa jedhi jedhameenii ture garuu dubbiin kijiba ittuman ta'a jedhee ofuma biraa takkatti da'e takka immoo anas na ajjeesanii ishee jettuudha gaazexeessaan ani jechi sun akka gadhiifameen hin beeku yaani amma kameera fakkaate viidiyoo suni yaani ati jirtan miignoo yoom duute hin jedhuuni itti dhiiseetuma nami guutuu waa san iyyaan abbaa fi ilma jedheetuma dhiise jechuudha garagalee inni dubbatu rusumamii hin jenne jechuudha kanaafuu waan hedduu nama gaddisiisu keessaa isa sanii maal beektaati mahayyimi okay sinirraa gaggeesse kanas waan akkanaati ergaan kiyya kana fakkaata walloon dhumaa jira kana malee eenyu baate namtichi
beelaan suni ummata walitti qabee aanaan dawwee baateedha milishaa afarii guurratee bara 9 kan lolsiisaa ture isa akka ta'e amma nu gale jajuun isa jajuu jiran hamma jabuutiidha afarii goota juntaa akkana godhe goota shanee barbadeesse jedhanii akkanatti jechuun inuu zariin isaa afarifaa jedhaniiti himatu yeroo jaalatte afariin waan akkasii ta'a agaruu afaraa'u kammaya ni marammaya jechuu jiran nama jagna nama nu waliin jiru bar inni jechuu jiran namni akkasi jajame suni ammas dhumaatii duraanii kan ummata baateedha isa tarkaa qaba jechuudha waan hedduu walitti himna ganaa waa'ee milishootaa fi gantoota dawwee ka baatee qorataa jirra yeroo wal dhoksan hin jirtu yeroo wal sodaatanis hin jirtu sinif galee tokko ganaa maqaa wal barreessina inni afaan banuu fedhe afaan isaa baneetuma hafa sinif galee kuni badu malee nu keessa gaafa duraa gaafa dheengaddaa uummanni waan meeqa tahu abbaan sanqalleedhaan diina fuudhee dawweetti fide eenyu akka ta'e ni beekna hin beekan tura lafa isa shanee jira jedhaman sodaatama tura akkana nu sodaata ture jechuudha karaa warri gadiitis warri oliitis dhugama jirtu walitti himna bakki kaleessa daffarame kun keessumaa keessa sodaatamee ilaa ammaa kana sodaatanii magaalaa Boora'aanaa dhaquu sodaatanii ta'anii turan dhaquu magaalaa keessa wanni jiru magaalaa kaan dhaquu sodaatanii ta'anii turan jechuudha baadiyyaa na keessa jiraan nufitti ummata Oromoo Salaamaa kana keessa hedduu sodaatan tura abbaan nu dafarsise bitamtuu fi gantuutu abalumaan jirtuu bar jedhee kaleessa lola bananii yeengadda namni isaan bira oolee deemee jira gantuu mootummaati ofiin jedhee dhaqee haasaa oolee ci ganda kee deemee kaleessa jira dhagaheen jira kanaafuu karaa harxummaa gammoojjii karaa boorkannarraa warra ol sheenuutu jirutu jira warra san abbaan qabee deemuu jiru gantoota eenyuufaa akka qabateeru isa beekaa amata sanii jedha kaleessa irraa qabee kana kan godhamaa jiru nama sabboonaa nama ummatu mootummaa kanaa wal dadhabee gara bosona gara urguusaa galeetuma qotatu namoota adda addaa kana guuruutti fi ajjeesu kalas wanni isaanitti sheenan jedhamu waan hedduutu tahamaa jira waan tahamaa jiru san yoo xiqqaate quba qabaadhu yoo xiqqaate gaa bilbilanii si gaafatan beetasaba kan keessa gaatti bilbiltee nagahumaa mee loli kam sin godhe gaa jetteen hayya boomma lolin jiru abiyya harka kennisiisa jedhanii nagahuma umaan jiru wanni takka nagaa taane kalaas hin quban qabu nisa gandatti aanutti ajjeefamu jiru qawwee kalee dhukka'u lola kaleessa bilbilli cufamee oole harxummaan akka asitti hin dirmanne daawwamti kun gariin kaan akkana akka hin dirmanne bilbilli wanni takka hin jiru kaabineen makiinaa fi mootiriidhaan deemtee bakka isa ofii jirtutti warra Uranee Salaamaatiif shaneetu wal lolee jettee laala ofumaa walitti ka'anii shanee fi warra Uranee Salaamaa wal lolee jedhanii kana muudhaan muranna boonii kun rabshaan dadhabu jedhee midhaan isaa murata akka kanan jenne biyyee kiisiin jechuudhaaf namatti himamuun malee hundatti himneera takka hin himneera fi ayyi lahaba yeroo kamitti dawwee har'a buusa sodaatan kana ganaa dhufanii gadi oliin daaraas hin godhanii waan isaan godhan keessaa tokko diina qabatanii dhufanii faannoon ni sodaata achi hin dhabu afariitu bosona abdattee dhufa malee siniif galee qabatanii akkuma jedhame dhufaniiru wal fixiisi amma jiru wal quban qabu wal ijaaree kanaan miti ummati keenya gabareen nama shaniinis kudhaniinis akkuma beetasaba baay'atuun ilmaan abbeeraatis maalis hundinuu bosona sheeniira jedhan khalaas yeroo ofirra du'anii hundinuu bakka dhokatee ani akkas hin kennu qawwees hin kennu abaluu baa gara shaname anas numa rashananii waan du'a yeroo hundinuu murteeffatee inni dhume abalufaa du'eera jechuu gandoota maqaa dha'e kana waraanni nama takka keessa sheenuu dhorkeera jedha irra sinii deebi'a gandooti maqaa dha'e gandoota Uranee Salaamaa haroo fi ciisa girjoo fi ganga harraa qabee sanqallee kataaro dabagaloo fi sadacha Uranee harooretti Salaamaa rasaa dhakaakee asiin hamma eessa tulluu moo ciisa biyya karaa boorkanna jaar dhiiboo kana kuni guutuun waraana qophaadha waraanumatu ganduma keessa qubatee mana kana isa kaan fattashee isa kaan qofforee uuma fedhe godhaa jira yeroo sheenu hajoolleen horii tiksu jirtu kan jabbilee tiksu jirtu rifuudhaan kaan baqattee bosona kufte kaan eessa badde eessatti mul'ataa jirti namni takka abaluu eessa gore jedhamee gaafatamuun hin danda'amu gandoota kana keessa namni takka achi deemnaan xiyyiituma samii kaasanii waan akkanan jedhamne musiibaa qiyaamaa akkanan jedhamne keessa jirraa jira duba eenyufaadhaame eenyufaaddu eenyufaan nama sadii nama afur takka naa himan
du'uu kan dhageenye yookiin ergitii qabnu waan kana malee jiru dhiirri as jiraan hin jiru dhumaniirammoo qabamaniirammoo maalitti hin jiru gandoota kana hunda waraanni kasheenne godhameera namni kasheenne godhameera dubartiin dhaqxee ilma ishee gaafatu hin dandeessu jedhe ajjeesuu malee humaan jiru wanni walloon keessa jiru waneen ani dubbadhe kun hanga achi isaan akkaataa isaanii tana ol qabanii naahaa isaanii jaji malee sanii olii miti addunyaan nu quban qabu nama dhumu kana addunyaan quban qabu ganda akkanaatii namni kun hidhameera qabamee deemameera abaluuf qaqqabee deeme ganda akkaniitti warra jedhamu takka lamaa miti miskiin bashanamanii jiranii wanni quba qaban jiru hartummaarraa akkuma kana gammoojjiirra nama reebanii fi achiin kana ol sheenanii ni dhageenya maal akka tahameeru hamma ammaa kanatti odeeffannoo gahaan qabu dubbatuu hin danda'u asirratti ijoolleen hartummaa naquun namtanii warri achii quba qabdan yoo jiraatte nuuf himuu dandeessu namoota du'anii yookiin wareegaman jedhamanii karaa warreen salaamatiin barreeffaman maqaan ni jira garuu ani amma waan kana dhibbatti odeeffadhee beeksisabirraa dhagahu malee nama rifachiisuun barbaadu haasawa kanaan keessa dogongora tokkotu uumamaa dhiifama naa godha ammallee dogongora yaani namoo jiru tokko du'eera yoon jedhee namni beeksisabiin guyyaan lama rifatee daasii dhaabee sababa kiyyaan rakkoodha kanaafuu namni hedduun akka dhumeeru hamma hajoollee biraa hanga dubartii biraa meeshaa gurguddaadhaan gandi qotee bulaadhaa akkanatti waan rukutameefu ganda san gadhiisee namuu baqateeru namni tokkochi hin deebine inni hafee du'eera qabameera hin beekamuudha akkanatti urane salaamaan kan jiru akka dawweetti waan kaleessa ganamarraa yookiin kaleessa sa'aatii 5 akka waaree booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammas yeroo saniif bilbilee waa takka dhagahuu hin dandeenye bakka saniif bilbilli citaa ture magriiba biratti yookiin lixa aduu booda dalage rakkina akkasii keessa jirra kanammoo warri walloo walii beekaa isinumti beekaa inga amma tana warra mirga dhala namaa yookiin warra akkas gooneetii walloo gargaarra jedhu arrabsuun jalqabe wallaahi ameerikaa irraa isaa bilbila ahmadati waan ummata kanaa quba qabdaa mee gargaarsa akkamitti goona maaleeta usaabonura yoo dandeesse kinoo viidiyoon isa isaan ajoollee keenya ambulaansii keessaa harkisanii ajjeesan isa isaan akkanatti nama ajjeesan warra qabatamaan beeta saba obboleessarraa abbaarraa ilmi keenya du'e akkanatti ajjeefame jedhamee naa himameeru viidiyoo fi sagalee takka nuti erga yoo dandeesse kana miidiyaatti baasii dhageessisi addunyaa kanan dhageessisu taanaan as dhuftee abaluu kas jennee mee maal jenna wareena gaarii jedha sammaree wanni nuuf iddun jiru wanni takka walloodha wanni godhamu jiru oromoonni walloodha rakkoon isaanii rakkoo warra kaaniitiin wal adda rakkoo oromiyaa bal'aatiin wal adda rakkoo kamiinuu wal adda rakkoon ni keessa jiru rakkoo akkanan jedhamni keessa jirra kanammoo mee innumti jirru wallomti dhagahaati qabadhaa garaatti isinumti qabadhaa kaleessa wanni agarre wallahi kaleessa wanni agarre gaafuma jarri bilxiginnaa baqate san namni gariin ammallee baraggaga akkanan jedhamne keessa ke jiruu fi waa takka quban qabne nuti kan tokko qawween tokko dumanati na fillola deemuu beeknu amaara jeefneeti hayyaa qawwee kanneeti mirgaan galla afaara jeef sani kan beeknu jechuudha sun immoo gowwuma jaahiliyyaa yookiin gowwuma duubatti hafuuti gosa tokko lollee gosa keenya ol qabna jedhanii lololuun abadan nun barbaachisu kana booda abaluu gosa abaluu kofefna eenyummaa kan kee nama tuqu lafa kan keetirraa si dhabamsiisu nama barbaadutu jira nama sani kan lolamuu qabu namni sun mataa qaba mataa isaa lolama malee immoo lafumarraa jettee qoqqoba kaleessa wajjin nyaatti ajjeesuun hin miti isa kaleessa mana si ijaaruu ture isa kaleessa orguusii qotaa ture miskiina tokko ziyati zariin kan keessa jettee akkuma warri arabaa nama tokko diraamaa irra nu dalagan agartanii akkuma san waan akkasiiti miti gara laafessa namticha san maal godhan waraana tokko qawwee siifan kennaa huccuun irraa jijjiirii asuman na nyaachisii warri shaneetii fi warri wanni kun ajjeesaa Hasan wallo waa'ee maalii ilaalchiseeti lakkoofsa ergaa jirta keessaan karaa masinkiriitiin naaf ergaa mee ijoolleen hartumaadha har'a kana maal akka jiru har'a dhukaasii achi jedhan kan jiru karaa boorkannaa kana naaf hima naman kun nameenumaan qabaa walaakin qabatamaan waan irraa qabataman dhabee nama ofii achitti bilbilu kan isin masinkirii naa ergitan dhugeessuuf miti bilbila naa kennitanii achi bilbilee kan gaafadhu yoo kana ta'e malee isa Facebook irratti abaluu asiin akkana baya isa kana odeessuutu jira isa kana miti dubbiin qabatama waan qabu dubbatuudha barbaanna qabatama wanni qabu wanni
jiddu galeessi dawwee yookiin hoo midhaan yookiin hoo uranii salaamaan keessa jiru waan hedduu ulfaataadha. Waan hedduu akkana hin jedhamnedha. Ummanni kun ammoo ummata falmatuus lee danda'u ummata jajjaba. Wahuma fedhe irratti ummata duubatti gara hin galleedha. Ummata kana cabsineeti warra kaan bitamtoota ol goonee gooftaa goonasa jedhu bitamtoota falti ammaan durallee seenaa ishee duuba garagalanii yoo gaafate wahuma ummata irratti waan hedduutu jira wanni ganaa dubban. Ummata akkasii ol kaasuu warri yaadaa jiru falhaan bahu suni. Jalqabuma warri mootummaa Abiyyi Ahmad abdatee ummata ofii irratti waan akka haasa'u kana dalage hegereen isaa maal akka ta'u ni agarra. Asumarratti wal arguuf deemna Facebook kanarra jirra sila hundi keenya internetiin addunyaa irraan badu gaafa sin afaan bantanii har'a maqaa qabnee hunduma teenyeerra. Gaafa sin afaan bantanii abaluu faan Oromoo akka ofii jeeftanii gaafa nu jira Oromoon akka ofii har'a haroorraan dhageeffadha. Haroon lama dawweetti. Haroorraan gara ciisa girjoodhaa yeroo sheenan gandi abaluu fa'aa gandi qabsaa abaluu fa'aa sakana. Gandi tun hundi gosa shiitii yoo shiin dhumte malee isaan baduu hin danda'a. Gandi tun isii tana jedhee uranii salaamaa takka takkaan dura dhaabbatee warra agarsiise quba qabna. Inni afaan banu Facebook irratti dhufee abaluu faan Oromoo nurraa ajjeesanii qawwee nurraa eeganii jiran. Warri immoo kaanes gosummaan fasaada yeroo hunda gosummaa fi gara laafummaan siniif gale. Mootummaa keessatti seeraa fi waan mootummaa saniif tahuu fi waraana kaleessa seef jedhee du'eef waan tolutu hojjetama malee zimuma jetteetuma abaluu dhiifamuu fi qaba abaluu akkas jechuu qaba. Namni garii nama ummati kun ijoolleen bosonaa kun dheengadda dhiifamuu godhee fi dhiiseedha. Waan tokko duusan godhe. Shira abbaa shiraati lakkisaa yoo xiqqaatee hidhamanii seera dhihaatuu qabanii guyyaa shan hidhanii maal fiddimee kana booda boo maqaa nu balleessiti nama hedduutu muufataa fira qabdi akkana gadubbi gaafa hara warraan qawween karaa bu'aataa dhukka'ee gaafa jennu horgobbaa waataa warra fana maraasootu tana maal fiddimii jedhan shira guddaa achi keessa birgeedii tokko jedhe wanni birgeedii tokko jedha iizii tokko waraana iizii tokko ta'utu affaarirraan karaa sanii dhufe harbuu dhufe harbuutti Tigree gadi dhuftee gariin oli hafte jedduu sheena. Waraana iizii tokko ta'u Abiyyi Ahmad duduuba hoo jedheeni. Kombosharraa gadi gara galteeti asii ol deemteeti goda Hasanaa Garmoo maal jedhan kana keessa qabde waan takkaa ilmi namaa ta'e hin beekne isaan gooteera. Achitti caccabsitee daaraa isaan gootee waraana shiidhaa baafattee bira dabarte. Naqarsi akkasii eessaan dhufe sanqalleen karaa sanii maaltu dhufe? Warra afaan saba biraa haasa'u nama ofii godhanii akkas godhuu danda'an. Kanaafuu diinnis jalaa isa fagoorraa hedduu jabaadha. Hedduu si miidhuu danda'a. Diinka keessa si beeka. Rabbiin nuuf gaafa gara jihaadaa waamu warra sin jala jiru irraa jalqabaa jedhu. Warra sin jala jiru isaan kana rakkoo hin qabu. Munaafiqoota Madiinaatii fi warra sinitti aanu. Kanaaf rakkoon har'a nu mudatte isa kana du'i har'a nu mudataa jiru isa kana waan hedduu nama gaddisiisu waan gurguddaatu tahamaa jira. Ummati walloodhaa tana beekadha. Isunumti kana beekaa warra biraatti ni yeddu warra biraatti iyyinee dadhabneerra. Iyyinee dadhabneerra. Garaa laafuun baala kan godhe agarreera. Mee beekaa kunumtinillee si haa kaasu. Kunumtinillee si haa kakaasume. Hirriiba raftirraa ka'e. Wanni nuti jechuu jirru isa kana hirriibumaa kaasan rakkoon qabu. Warri kamiseetti ulaan itti cufamee kamiseen karaa afraniin itti cufamtee magaalaa kamisee keessatti kan guurramee kan ajjeefame. Muhammad Saalifaan dheengadda nama daffaar nama beekamaadha. Wallahi hedduun itti gaddi jechuudha. Barumsa namni keenya qabutti. Hedduun itti gaddi. Nama daffaar nama akkana hin jedhamne namni sun. Ammaan dura poolisii ajjeeftee maalloo ajjeefte jedhaniini hidhaa darbatanii hidhaa taa'u ture. Yoo addattaan mucaa mataa jala kutataa kan alaabaa jala lammanii akkana qabeeru ka Wabootii fi ka Tigray. Mucaa Fooggalaan Tigray fakkaatu. Agartanii? Mucaa manuma isaatii fuudhanii ajjeesanii. Maal godha mana? Okay gaafa
si akkami dubbiin akkatti itti ilaallu kun akkami akkuma lola amaaraa duraa yookiin lola gosaa san dhaqxee loltee galtaa abbootiin gandaatii fi maanguddoo sirraa dubbatti humaas hin godhanii kan dubbiin jabduudha bara. Isa faa fuudhanii irra shananii jira. Isiniif galee warri TV Tigraay irratti dubbatee ture sunis warra irra shanam tahuu shakka. Wallahi nama guddaa nama abbaa ilmaan meeqaa nama ilmaan ilmaanii argee dhufan achirratti arge. Aggaan amma waa'ee Maamma Sa'iid godhanii yaadadhe hedduun ajaa'ibe. Maqaa dha'uun barbaadu ammallee yoo raafatanii siraatan akka argatan godha. Mootummaa kana keessa ilmaan qaba wallahi. Nama waa'ee sibiilii hojjetu dhugama ta'ullee. Kan biraa nama biraa akkam godha. Waamanii karaa irratti mee akkamitti nu agartanii jedhanii nu ajjeesan sin zarafan jedhanii walaakin waa isaanii agarree jira. Waan abin godhu. Maal loree gaafa gattee deemtu uduu kana kan kee nama godhan ta'e akkam godhamtu. Dubbiin jabduudha waan tahaa jirru argaa jirtanii hanga dandahame meeshaan akka wallorraan hiikamne akkaataa godhamuu danda'u hunda abbaan lafaa lafa ofii irratti namni isaa ol beeku hin jiru. Siniif galee akkaataa meeshaa hambifatuu dandeessan hundaan meeshaa hiikkatuu dhabuu fi ruhii gootootaa akkaataa itti tarafuun yookiin itti damdamatuun hunda godha warri wallu. Warri na dhageessan diyaaspooraan biyya biraa biyyuun bakka biyya arabaa ka biyya kam jettan hanga danda'ame. Siniif galee gootonni har'a du'an boruu wanni fedhe yoo darbe isaan nun deebi'an. Ammaan dura wanni irraa beekamu keessumaa keessa har'a waa'ee dawween haasaa jira. Dawween kan beekamuun gantuun achi kee deemee utaalee akka fedhe tahuu duun taane ofii humna walitti deemuun beekama ture. Ofii humna walitti deemu tokko lafaa ka'ee garee guurrateeti nama dawweetti dhufee hunda ija bu'a ture. Yoo xiqqaate uummata isaa nama satti bu'e malee nama biraan tuqu. Hasan Rashidee faa warra humnaan beekaman Aliyyi Abdalbaarii faa warra kaleessa yani wallahi isaan tutti beeka jechuudha. Nama arraba baay'atu arganii jennaan halkanii guyyaa nama basaasu dadhabanii jennaan ganduma keessaa takka arraba irraa kutanii dubartii se'a arrabuma irraa kutanii warri biraatis akkanuma singoona jaaniini achiin booda nama ofii dubbii olii gadi dhowuu dhiise. Suni dhiiraa abbaan fedhe shiftaa isaa jedhuun waan fedhe isaa jedhuuni humna namumatti fayyadamuun malatti itti fayyadaman. Tigiroonni kun yaadigiin gaafa dhuftee dachi balleessitee shiftaa balleessine jettu yaani loonchariin isa ceekurra baatan agartee saniin du'e jedhan Aliyyi Abdalbaarii kilaashiin dadhabanii kikiksanii si geeraranii si dadhabanii gaafa qorqoraa godha. Gaafa biraa Hasan Rashidee baanantu du'e jedhanii gaafa isaan caffaran ishiin baafatteetti. Waliin hundoonu hidhannoo hodhuu deemee baafadhuu jeenya. Gaafa biraa atis akkanuma seenaa dagdee du'uu qabda. Siniif galee hin oolle basaasuma akkasiitu galaafate Hasan Rashidee illee. Isa warri Teediroos afaan nyaata jedhan himsanii miti. Dhugaatti harka faltiidhaa bu'ee dhiitichaan lafatti hin dhiitamu jedhee nama of ajjeese keessa Hasan Rashidee. Hasan Rashidee bakka biraa miila tahuu tafa tahuu rukutame. Bakka baqatuu hin dandeenye. Achi booda shugutiin of dha'e. Kana diina isaatu masakkare, Tigreetu masakkare, warra sajjeesitu masakkare malee nuti lafaa kaanee abaluu keenya shugutii nyaatan jenne. Seenama akkanaa jira kanama hundaan. Hasan ammee eenyu yoo gadi buune gara bitaa haartummaa fi qorii fi jiillee baateettis akkanuma goototuma akkasii fannisaa turan sibiila irratti. Hamma har'aa diina loluun beekame malee namni garagalee diina alaa dhufee wajjin walii galee irra rarra'ee gaafa kaan jetta lafa ciifteeti gaafa diinni alaa dhufee dawwee lolu wajjin dhuftee loluu hin dhageenye. Osoo har'a akkana godhanii osoo dheengadda basaastuu akkana godhanii raatanii sila adabaan ta'a ture. Siniif galee sila adabaan ta'a ture. Hajoollee booraatti salxanaarra turani salxanaarraa uummata keenyatti gallaa gara uummataa galla jedhanii gara harawaa gara eessaa kanatti galan.
orgoba waataa warra afaan amaaraa haasa'u guurratteetuma dhufte ishimti kaleessa nama keenya mata duree keenya jedhu turre qawwee hiikibboo ati shaneedha jedhanii kam shanee maali boo shanee na kaleessa dawween harxummaan jiille hundinuu masalxanyaa banatee bakka leenjiirra turre leenjii namoo biyya keenyaa fi maali ati nama biyyaatiin turre shanee jedhamte itti meeshaa hiiki jedhe ilmaan isaaniiti nama of biraan qabu nama tokkicha waraanaan marsame ilmaanii fi ijoollee walakkaa hayyaa akkas taanaan oolu wali guuranii diinatti kennan akka firaatiin amma kaan harkaa baafattee jechuudha keenya akka firaati namni isaan keessaa fira qabu hin baasan isaan immoo malikummaan isaanuma gizemaahuu asiirri tokko ajajee miti waan namni tokko abaluun ajjeefamuu qaba jedhee godhuudha. Kanaafuu gantoonni karam hundaan jirtan kana jiila dhumuu irrattis waan hedduu sanbateetti waan dhagahaa jiru namoota tokko tokko akka waan diina bara 50 argataniitti Oromoo ajjeesisiisuun itti fufeeraa jedhan faannoo allaalaa fi eessa bahanii warra wal beekurraa fuudhanii itti jeesuun itti fufeeraa jedhanii kanarrattis warra jiila dhumuu irratti dalagaa irratti naqaa kana booda wanni kun karaa tokko yoo laalle gaariidha. Wanni nu mudate kun wallahi rabbii waan tokko khayriin keessan keessa jiraatu malee hin godhuu jedha nu mokkoruudhaaf. Nu mokkoruun kun akka tokko taanu akka haan jenne tokko taanuuf mootummaan Abiyyi Ahmad kan jaalates kan jibbes boru lafarratti hin facaasee deema. Makiinaatti hin deemtanii biyya biraatti funduqa keessa warra biraa hoteela 5 star keessa teessanii hin qabdan sin beekna maltii waan takka hin dandeenye. Baqattee giddi gariin jilbii bin jabuutii bakka battee deemgadda. Wal arguuf deemna walaakin gara jabeenya keessan wal barsiifneerra. Gara jabeenya malee hin dalagu gizemaa. Nu agarsiiftan nu barsiiftan kana booda. Seef gale wanni walirraa baratuu qabnu kana booda wanni walirratti barannu ammarraa qabee gara laafinni kana fidaa jechuudha. Inni tiyaanu khayri wannin jedheef ummanni walloodhaa akkam tahuu akka qabu akka zuuma jedhee manuma tataa'ee tuma dhumuu hin qabne waan wal jaaree akkaataatti waan isa fakkaatu of tahee waan godhuu qabu hedduudha qaba. Kun ergaa kiyya ture ammallee borullee quba qabaadhaa walloon keessa jiru waan akkanaati.